Seenaa baay'ee nama gaddisiisuu addunyaa keenya irratti raawwatamaa jiru guyyaa kana siniin jechuu barbaada. Kan miidiyaa fudhatee nama gaddisiisu silkii aayifoonii haaraa dhufee jaalallee isaatiif bituudhaa fi galee isaa gurguree jechuudhaan addunyaa kanarratti raawwatamaa jira. Akkam jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota Firee Shawaa jalatti argamtanii kan biyya keessa teessanii kan biyya hambaa teessanii na hordoftanii hedduun sin galateeffadhaa isiniin jechuu viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Seenaa fi wanta nama gaddisiisuu baay'ee garaa nama nyaatu of keessaa qaba waan ta'eef amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Namoota biroofillee akka irraa baratanii seenaan kun wanta ta'uu hin qabnedha. Namoonni biroo irraa baratanii qalbii ofii akka deeffatanii laayikii sheerii gootanii hiriyoota keessan qaqqabsiistan abdii guddaan sinirraa qabaa siniin jechuun jaaladha. Egaa obboleeyyan kun seenaan kun dubbatamaa jiru addunyaa hunda miidiyaa hunda fudhateetu odeeffamaa jira. Akkamitti ilmi dhiiraa tokko kaleessa gurguree silkii aayifoonii haaraa dhufee bituu danda'a? Akkamitti akkana ta'a kan jedhu addunyaa irratti addunyaa hunda irratti faca'ee odeeffamaa jira. Silkiin kun jaalala osoo hin taane maraachuudha. Kun jaalala osoo hin taane qalbii dhabuudha malee ilmi dhiiraa tokko akkamitti kaleessa gurguree silkii bitaa? Ishiin dubartiinis immoo nutis dubartiidhuma garuu shamara taanii akkamitti kalee kee gurgurii silkii nuu biti jechuu dandeessa? Kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Silkiin kun boru bu'ee cabuu danda'a. Guyyaa tokko osoo hin buliin silkiin kun cabuu danda'a. Namni kun maraachuu danda'a. Qalbiyyuu dhabuu danda'a. Kun immoo kan jedhamu qalbii dhabuun gaafa kaleessa gurgureedha malee gaafa silkii cabuu miti. Gaafa kaleessa gurguru sana qalbii dhabee jedhama. Kun jaalala osoo hin taane marziidha. Kun jaalala osoo hin taane bashitaadha malee jaalala miti. Namni nama jaalatu tokko kalee gurgura osoo hin taane onnee qulqulluu garaa qulqulluu yoo wal jaalate onnee isa waliif kenna malee bashitaa walitti ta'uu miti. Kun marzii walitti ta'uu maaliif dhufe? Akkamitti silkii boru baduuf kalee ofii gurguru? Yoo fayyaa ofii qabaatanii yoo qaamni ofii guutuu ta'ee miti kan jaalalaan jiraatanii. Akkamitti namni tokko kalee malee jiraata? Guyyaadha gara guyyaatti kaleen namaa dadhabaati deema, humna dhabaa deema. Namni kun laafa deema. Deemmitiillee dhabuu hin danda'ama. Namni tokko kalee malee waggoota baay'ee jiraachuu hin danda'u. Heessumattiyyuu kan beekamedha. Kuni ta'uu hin qabu. Kalee malee konkolaatitti malee akkamittiin namni jiraata? Dadhabaadhuma deema. Jaalalli jiraatu fayyaa hoo qabaatan jaalalli irree jiraata. Yoo waliif hubatan fayyaan irree jiraata malee. Yaa Rabbii, kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Akkamittiin dubbachuudhaaf nama dhiba. Fayyaa qabaatanii yoo waliin jiraatanii maallaqaan wal bitu? Bara kana akkamitti jaalala dhiifanii maallaqaan wal bituun dhufe? Akkamitti waan akkanaa nurratti raawwatama? Ilma dhiiraa taanee shamara taanee akkamitti wantoota akkanaa walirratti raawwanna? Haadha qabna abbaa qabna yoo walii hubanne maal ta'a? Akkamitti akkana godhuu dandeenya? Dubartiin tokkos nama jaalattu dhiiftee bara kanatti jaalalli aaftitti jijjiirrame. Jaalalli maallaqatti, jaalalli silkiitti jijjiirrameetu jira. Obboleeyyan koo of eeggadhaa. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Waaqayyo balaa akkanaa nama haa oolchuu isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessaniyyuu balaa kanarraa of eeggadhaa. Daandii gaarii deemaa. Nama amanamummaadhaan itti dhiyaadhaa. Wanta nama gaddisiisudha kun dubbachuudhaafis nama dhiba. Nama gaddisiisa. Namoonnis irraa akka baratan abdii guddaan qaba. Kuni ta'uu hin qabu. Gaafa nama jaalatan tokko jaalala irratti maallaqa ilaaluu osoo hin taane qarshii ilaaluu osoo hin taane ganzaba boru baddu tokko ilaaluu osoo hin taane jaalala waliin jiraatan jireenya gammachuu waliin jiraatan tokko ilaaluun barbaachisaadha. Kuni namni tokkamiyyuu beekuu qaba. Dubartiin tokko akkamitti silkii kana naa biti jettiin dhiirumaaniyyuu akkamitti raawwatama wanta akkanaa? Akkamitti jechuu dandeesse? Jechi kun akkamitti ishee irratti hundaa'e? Ilmi dhiiraas immoo akkamitti kaleessa dabarsee wanti boru cabdee badduuf kalee ofii kennu
Obboleeyyan koo gaafa jaalattan of eeggadhaa. Rabbiin balaa kanarraa sinaa oolchu. Waaqayyo sinaa eegu. Namni kalee kana gurguree micayyoo kana jaalatillee micayyoo sana fuudhuu hin dandeenye kan jedhamu baay'ee nama gaddisiisa. Namichi kun kaleessa gurguree wanta maallaqa hin qabneef wanta inni tuffatameef kaleessa gurguree kana godhe, ishiin garuu boru nama qabeenya qabu, nama hafti qabu, guyyaa isaan wal jaalatanii gaa'ela godhatanii ishiin nama biraatti, nama qabeenya qabutti, nama suufii haada uffatee, suufii gaarii uffatee, abbaa qabeenyaa kan beekame, kan silkii hunda fuulduratti bituu fi itti heerumtee namni kun maraatee qalbii dhabee suufii ilaalanii, silkii ilaalanii, maallaqa ilaalanii akkamittiin akkana ta'a? Lammiin keenya maaf akkana ta'u? Maaliif wal balleessa? Maaliif jireenya wal dhoowwaa? Nama gaddisiisa seenaan kun. Maallaqa hin ilaalinaa obboleeyyan kiyya. Gaafa jaalattan nama maallaqa sin gaafate birayyuu hin ga'inaa. Dhaaba isaa hin ga'inaa. Nama maallaqa sin gaafatu jechuun nama jaalala osoo hin taane badii keessan. Namni jaalala isinii qabaate maallaqa osoo hin taane onnee qulqulluu siif haa kennu. Gaariif yaraa si faana haa dabarsu. Hunda si faana haa danda'u malee maallaqa miti. Amma kuni kaleessa dhabe, micayyoo sanas dhabe, ishiin nama haftaame faana gaa'ela ishee uummattee jiraatti. Inni lubbuusaa dhabame sansalataan hidhamee jiraata. Maaf akkana ta'a? Maaf wal balleessinaa? Kalee ofii malee akkamitti jiraatu? Maallaqni kalee ofii hin taatu. Maallaqni fayyaa ofii hin taatu. Akkamitti kun nurratti raawwatama? Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Yaa Waaqayyoo balaa akkana nama oolchi. Seenaan akkana nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani wanti dubbadhu dhabe. Namni gaafa wal jaalatee waliin jiraatu fayyaa hoo qabaate amma dhumaatti waliin jiraata. Onni qulqulluu waliif qabaate waliin jiraachuudha malee. Maaf akkana ta'e? Dhugaa akka kiyyatti baay'ee na gaddisiise seenaan kun. Dubbachuudhaaf nama dhiba. Obboleeyyan kiyya seena kana bira hin darbina. Irraa baradhaa. Adaraa keeyyaan hin gowwoomsamina. Inni dhiiraas inni shamaraas hin gowwoomfamina. Ishiin dubartiis sammuu ofii deeffachuun gaariidha. Ilma dhiiraa irratti kana raawwachuun barbaachisaa miti. Inni dhiiras immoo kana gochuun waan hin taanedha. Guyyaa gaa'ela ofii akkamitti nama biraatti heeruma? Akkamitti nama biraa bira deema?